Hello friends, today we will see how to insert page breaks in our documents. To do this one, let us open the projects. Har'a kan nuti wajjiniin ilaallu akkamitti peejii dokumentii keenya irratti galchuu akka dandeenyu lakkoofsa garaagaraa galchuu akkamitti akka dandeenyu kan wajjiniin ilaallu ta'a. Kana gochuudhaaf mee dokumentii keenya jalqaba ni bananna. After the document is opened, let us go to insert. Insert kan jedhamu kana seennee insert kana jala page number kan jedhu kana jala dhufna jechuudha. We'll come to the page numbers. Let us click on these page numbers. Asirratti erga tuqnee booddee we have different options. Let us choose the format page number. Peejiin nuti galchinu egaa peejii roomaaniin ta'uudhaa danda'a, akkasuma arabiffaan ta'uu danda'a. As jalaa filanna jechuudha. Format page number kan jedhu kanarratti click goonaa. Asirratti filannoo hedduutu jira. We have different options to input the page with numbers, also with different options. Let us choose the final one or the Roman number here. After we selected this one, let us say okay jenna. Erga okay jennee booddee peejiin keenya ammallee mul'atee hin jiru. There is no seeing this. The page is not inputted here. Kanaaf ammas peejii keenya itti galchuudhaaf maal goona? Let us come back to the insert. Okay, insert kan jedhu kana biratti deebinee click edda goonee booddee page number kan jedhu kanarratti deebina jechuudha. Page number kanarra edda dhufnee booddee top of page kan jedhu jira, bottom of page kan jedhu jira. Top of page kanarratti we have different choice. Filannoo garaagaraa qabna asirratti. Peejiin keenya gara harka bitaarra akkasuma walakkaarra yookiis immoo akkasuma harka mirgaarra taa'uudhaaf filannoo garaagaraa qabna. Also from the next one, from the bottom of page, we have different choice here. Let us select the second one. Okay, kana yoo click goone peejiin keenya asirratti mul'achuu jalqabee jira jechuudha. Asirratti double click yoo gootan amma asirratti peejiin keenya ilaalamuu jalqabeetu jira. Haa ta'u malee peejiin kun roomaan nambariidhaan asirratti kan isin argaa jirtanii. Garuu introduction irraa kaasee lakkoofsa biraadhaan peejiin keenya taa'uu waan qabuuf kanarraa jijjiiruu qabna jechuudha. Kana gochuuf immoo to input this page break, let us come back to the end of our final page. Peejii isa dhumaa peejii keenya itti jijjiiruu barbaannu sanarratti click gooneet eessa dhufnaa? Let us get page layout. Page layout kana jala seenna jechuudha. Page layout kana jala seenneetu break page kan jedhu jira. Break kanarratti click gooneet next page kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. So after we get in this page breaks, let us click on the next page. Asirratti next page kanarratti click yoo goone barreeffamni keenya gadi siqee jira. Silazii maal gochuu qabna? Asirratti delete kan jettu kana gadi tuttuqna jechuudha keyboard keenyarra. Let us back it. Delete kan jennu kana yoo tuqne olluu baheera waan ta'eef introduction kanarratti kan nuti jalqabnee jijjiiru waan ta'eef page break hojjennee jirra. Page break keenya edda hojjennee kaasnee bakka kanarratti dhufneetu click goona jechuudha. Double click gooneet peejii keenya jijjiirra jechuudha. Peejii keenya jijjiiruudhaaf maal goonaa? Ammas deebineetu insertii jala deemna jechuudha. Let us come back to insert. Insertii jala seenneet page number kana jala dhufnaa. Come into the format page. Also let us change the format of the numbers to this English 1 2 3 kanatti jijjiirraa. Asirratti maal jedhaa? Continue from previous section jedhaa. Start at jedhaa. Asirratti start at kan jedhu kanarra tuqneet tokkorraa jalqabsiifna jechuudha. So make this one from continue from previous section to start at.
asirraa jalqabsiisna jechuudha. Introdaakshinii keenya akkuma argaa jirtan lakkoofsa tokko nuuf ta'ee jira jechuudha. Kanaaf automaatikaalii peejiin keenya egaa asirratti maalirratti dhaabbatee jira? IV irratti dhaabbatee jira. Introdaakshiiniin keenya immoo lakkoofsa tokkorraa nuuf ka'a jechuudha. Itti fufee lakkoofsa tokko akkasuma lakkoofsa lama jedheeti itti fufeetu jira jechuudha. Akkasuma egaa itti fuftanii lakkoofsa foormaatii biraa jijjiiruu yoo barbaaddan fuula itti jijjiiruu barbaaddan sanarra dhumarratti kiliik gootanii peej biriikii jala seenuudhaan asirra dhufuudhaan next kan jedhu kana tuqxanii input itti gochuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u malee fuula jalqabaa irratti peejii jalqabaa irratti cover peejii waan ta'uuf yeroo baay'ee peejiin asirra hin taa'u. Kanaaf maal goona fuula kanarraa peejii kana balleessuu yoo barbaaddan double click gootaniitu double click edda gootanii booddee asirratti isiniif dhufa design kan jedhu kun isiniif dhufa header and footer design kan jedhu isiniif dhufa. Edda inni dhufee booddee different first page kan jettu kun jirti isheerratti click gootu jechuudha. Click yeroo gootan peejiin keessan inni jalqabaa firii ta'ee jira jechuudha. Peejiin irraa badaa. Kanaaf yoo peejii jalqabaa irratti deebitanii ilaaltan peejiin keessan inni jalqabaa firii ta'ee jira. Peejiin lammataa immoo II2 kanarraa ka'ee roomaan nambariidhaan ka'ee jira jechuudha. Egaan hordoftoota yuutuubii kanaa ergaa guddaa irraa argattu jedhee tan amanaa. Akkasuma gaaffii biraa yoo qabaattan kan kanaan wal qabatu akkamitti riisarchiin piroopoozaalli garaagaraa akkamitti qophaa'uu akka danda'u gaaffii yoo qabaattan naquunnamuu dandeessu. Karaa yuutuubii kanaa koomentiidhaan naquunnamuu dandeessu. Viidiyoo kana sabiskiraayib godhaa, laayik, sheer godhaa, namoota biroodhaaf ergaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.